السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جنتمتوتا أبدفتوتا بيان ميديا حرمو حالة أداتين كيسوم أدا قبني إسنيف يعني جرا إيجا هنگا قبي كينيا أماتي نوجين تران رامسا كينيا نموني channel كناف عراتاتن سبسكرايب gochuudhaan nu daawwadhaa nu wajjin turaa isiniin jenna walumaan gara keessummaa keenya deebina. Mee eenyu maqaan kee? Maqaan koo Hanifaa Shee Ahmad Abbaa Mucaa. Hanifaa Shee Ahmad. Egaa mee dhaggeeffattoota keenyaan salaamataa dhiitii maqaa keellee bakka itti dhalattee guddattee bakka irraa dhuftellee himiifiin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya maqaan koo Hanifaa Sheek Ahmad Abbaa Mucaa jedhama. Ishee bakki itti dhalattee guddatte kun eessa jedhama? Godina Jimmaa aanaa Gummaa Gandana Jilbuu kan dhaladhe. Kan itti amma jiraattu reefu? Naannawaa magaalaa Aggaarooti. Naannawa magaalaa Aggaaraa. Waa'een kee baay'ee ol ka'ee haasa'amaa nageenya yeroo baay'ee nageenya wantoota dhadhagaa turerraa tokko tokko si gaafanna jenna. Waan namaallee irraa barumsa ta'u namni irraa baratu. Mee ati baratteetta jedhama qaraateetta jedhama kun dhuguma moo akkam akkam? Baradheeras qareeras. Baradheeras qareeras jetti. Baradheera yeroo jettu digriidha moo dippiloomaadha? Achillee hin geenye amma kutaa 10tti kan baradhe. Elementaryidha. Sadarkaa tokkoffaadha gara sadarkaa lammaffaatti dabartee dhiistee jechuudha. Dabareen dhiisee jechuudha. Barnoota diinillee qaraateetta yeroo jedhamu markasa fa'aa galteetta jedhama. Haafiza jedhama. Waan baay'eetu jira. Amma ta'e tokko qareera afaseeras bakka kanuma kanaqa. Maashaallah. Egaa rabbiin barakaa keessa siif kaa'u. Yeroo ammaatti gaheen hojii keetii maali? Gaheen hojii kootii tokkoffaan haadhummaadha. Haadhummaa kana ilmaan argattee tamoo ittuma qophaa'uudhaan gahee tokkoffaaf gootiree? Ganaatti qophaa'uudhaaf hin jira. Ittuma qophaa'uudhaaf haadhummaa ta'ee jechuudha. Inni lammaffaa? Inni lammaffaan immoo barnoota barsiisa. Barnoota shari'aa kan barsiisu. Mana barumsaatti barsiistu maal jedhama? Mana barumsaa Abubakar Siddiq. Madrasaa Abubakar Siddiq. Maashaallah. Madrasaa Abubakar Siddiq kanatti kan itti barsiistu namoo akka keetii dubartiidha moo ijoolleedha moo walumaa gala dhiiras durbas hin barsiista moo akkam akkam? Namuma akka kootiin barsiisa. Dubartuma jechuudha. Dubartuma kan baratan jiru. Waa'ee dubartuma beekaa jedha raayyaa abbaa macaa jechuudha. Akkasuma jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeeffattanii waan baay'ee nu barsiisaaru jennee eegnaa seenaa kee keessa waan ajaa'ibee waan nan dhiisnetu jira. Namoota akka kootiillee dhaga'anii kan baay'ee dinqutu jira. Inni kun maannaani maqaa hedduu qabda jedhan. Maqaa hedduu hanga 6 waan ga'u qabda jedhan. Namni tokko maqaa tokko waamama malee maqaa 6 qabda jedhan. Kun akkam akkam? Kunis dhugumuma akkuma isin jedhaartan kana. Eshi maqaa 6 kana maatiidhuma kiitu si moggaasee moo nama gargaraatu moggaasee moo akkamitti maqaan 6 siif moggaa'uu yookaan maqaan 6 siif baafamuu akkamitti ga'e? Maqaa kana kan nama moggaasee namoota garaagaraati. Maqaa gaa inni dursaa abbaatu nama moggaafata waan ta'eef maqaan abbaa kee 6 kana keessa maqaan abbaan kan kee siif baase maal jedhama? Maqaan abbaan koo naaf moggaasan Alifaa. Maqaan abbaan kee siif baasan Alifaa jedhama. Inni lammataa kan inni ofii kootiitti yaadee nama rarreenaan itti moggaafadhe jechuudha. Yeroo mana barumsaa elementarii irraa gara sadarkaa lammaffaatti darbitu moggaafatte jedhan. Yeroo sana moggaafadhe kan inni Inni immoo maal jedhama? Hanifaa jedhama. Alifaa Hanifaa. Inni sadaffaa immoo Rahmati. Rahmatiin isa eenyu moggaasanii? Kan naaf moggaase
amaatii kiyya. Amaatii kiyyaa erga bultii horatti jechuudha. Ergan bultii horadhee boromtumuu isaa kaanii kan nama mogaasan amaatiin koo Rahmat kan nama mogaasanidha. Haniifaa Rahmat sadiitu nu hafaa. Afuraffaa Afuraffaa kan nama mogaasan abbaa manaa kootiiti. Abbaa manaa keetii jechuudha. Abbaa jaarsa keetii jechuudha. Akkasuma. Innis immoo Jiituudha. Jiituu. Ajaa'iba gaa. Jiituu. Egaa maal bokkaatu roobee jennamoo maal sababaan wayii jira? Sababaa isaa kanallee ani hin beeku. Isa kana egaa jirumta gaafatamu. Isa kana immoo jaruma gaafachuu yoo ta'e malee waa'ee isaa jiranitti nama gaafatanii hin barreessu. Meeqaffaa jira? Afuraffaa jechuudha. Shanaffaan Husnaa jedhama. Shanaffaan Husnaa jedhama. Kanallee eenyu sii baase? Kanallee Sheek Faatii kan jedhaman tunaa baasanii. Jarri kaan halkan heerumtee bor ganama abbaa mucaatii fi haadha mucaa kuni maqaa kan lamman sii baasan. Isaanoo sana dura moo sana booda sii baasan? Sana booda guyyaa 3 tunaa baasanii. Guyyaa 3tti sii baasanii jechuudha. Maashaallah. Egaa inni jaaffaa? Inni jaaffaan Raha. Kanallee eenyu sii baase? Kanallee kan naaf baase abbaa manaa kooti. Jaarsa keetu sii baase jechuudha. Abbaa manaa keetu sii baase jechuudha. Akkasuma. Raha. Amma gaa maquma jaan kanaa waamamtamoo namoota biratti namoonni hawaasni ati wajjin jiraattu baay'inaan kan inni beeku kan inni waamu kan inni beeku Haniifaadha. Kan inni waamu kan innis beeku keessa Haniifaadha jechuudha. Maqaa kee dhaggeeffanneerra waan ajaa'ibaati kuni. Namoonni hawaasaa ati wajjin jiraattu baay'inaan kan inni beeku kan ittiin si waamu egaa Haniifaa ta'ee abbaan manaa keetii yookaan jaarsi kee inni yoo baay'inaan maaliif kan inni ittiin nama maqaa hedduu si waama jechuudha. Rahaa kana malallee kabiraa kan ittiin himin jira jechuudha. Jira baay'ee jira inni. Inni gaa ataa'uun isiniin jedha. Egaa namichi akkaan baay'ee jaallattu. Namni ani akkaan jaalladhu abbaa manaa kooti. Abbaa manaa keeti ajaa'iba dhufe amma. Namichi akkaan jaallattu abbaa manaa keeti jechuudha. Faallaa kanaatiin immoo namichi akkaan jibbitu. Namni ani akkaan jibbu addunyaa kana irratti kan siichi dhufullee yoo ta'e kan namaallee yoo ta'e jechuudha. Kan inni akkaan jibbu Masaanuudha jechuudha. Masaanuudha? Maali Masaanuun kun? Maaliif akkana jibbamti ta'a? Kan akka jibbamtu maaliif taate? Anillee beeku namni hedduun hin jaallatu. Namni jibbeedhaaf jibbitamoo akka keetti garuma keessaas jibbisiisa. Akka kootti keessuma kootiin jaalladhu. Keessuma keetti jibbite jechuudha. Keessuma kootiin jibbite. Egaa keessa keetii waan jibbitee fi keessa ofii abbaatu beekaa jedhan. Inni keessaa keessumaa taa'u siin jedha. Inni keessaa keessuma ataa'u. Yeroo akkasitti niqaaba kaayyattuu jalbaaba waan arge kanarraa egaa uffanni musliimni baay'ee isaa argamu irratti beekamu uffata baay'eetu jira. Jalbaabni jira, jalbaaba wajjin niqaabni jira. Uffatumti bal'aan kun abayaan iskirbiin adda addaa jira. Egaa ati utuu dheerumin utuma bultii hin horatiin dura uffattamoo booda heerumtee uffatta? Kan inni uffadhe erga bultii ijaarradheeti. Erga bultii ijaarrattee uffatte? Garuu jalbaaba gaafan jammaru sabiyyummaa kootiin hin jammare. Niqaaba immoo gizee sana nan hawwa jechuudha. Sabiyyummaa nama keetti hawwiin isaas keessa jira jechuudha. Hawwiin isaana keessa jira jechuudha. Maa kootii jaalladhee hawween erga dheerumee uffadhee jetteetta. Egaa abbaan manaa gosa baay'ee jaallata waan ta'eef waluma qabateeti jechuudha. Abbaan manaa keessa jaallata jechuudha. Baay'ee jaallata. Dhaamsa gabaabaa wanti daawwattoota keenya kanaa dhaamtu jiraare.
wanti naamuuf hin jiru. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجان نجفتو تكينيا كوبين نتي هرف قبلني يعني هنگا كنا أكو مسين نجفتن أكو مسين لالتن كنا تورتي قارين أما رمات الوجن تورتن باقي غلطوما إسنين جنة هنگا كيسوما براتين ولتدبينو في كوبي براتين ولتدبينو تي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.